Shinoye, kameya maskaloye. Shura bokol. Managashu walalu karubutan korkoro. Shura bokol. Managaya danguleo. Ya babo biraya danguleo. Ya babo biraya. Kashi gomenat bamaji danguleo. Ya babo biraya danguleo. Ya babo biraya danguleo. Ya babo biraya danguleo. Dangule jetu wanadi tokko heruma jetu wani nolle tokko ya babo biraya danguleo. Ya babo biraya danguleo. Shinoye kameya maskaloye. Enkutata mayana darba karayana. Ashama harka kana kunjirtu dufta koppi kenya baga birra kesan. Ashama harka kana kunjirtu dufta koppi kenya banki ne dalala ka wajaba ka jitantsina ka. Sirban jalkam. Ega kampunju taada wacce ta kenya kana sini arga jirtani duba kenyatti kana sini arga jirtani shamarrani simanna birra daf yokan simanna barahaati fi tapha shinoye da kan isaan taphachaa jirani ega asmana kan qofa keessatti yoo shinoye akkasumallee goome bareedina magaalaa Finfinneetii fi sadarkaa jalqabaatu ga'aa jira. Eka birraan bariidhaaf gaafa jedhu ayyaanan Oromoon kabajatu hedduu jira. Isa keessaa immoo goobee fi shinoyeen isa tokko.
Shinooyyeen immoo dargaggee dubara hin heerumneen qonni buqqifannaadhaan jalqabame taphatamuudha. Birraan bari'eera jechuun birraa simachuudhaaf tapha shamarraniin yookaan durbaan taphatamuudha. Nutis kaamarree qophii shinooyyee kana isin agarsiisuuf mana nama guddaa tokkotti argamneeti kan jirru. Nu faana turaatii sagantaan kun maal fakkaata? Shinooyyeen maal inni kan jedhu wal faana turtanii waan agartan ta'a. Akkam kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii gaarii nu waliin qabaattu ittiin bohaartu jennee tura kan nuti abdii qabnu. Aga xumura sagantaa keenyaatti immoo nu waliin tura kan isin jedhu ani Lubee Girmaa akkasumallee Qaddisti Baqqala gama gummaa kaameeraati. Ammoo su keessaan turtiin faana dhaabsaa sinis turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Kooti sirbaadhi. Sinaa guddisu garraatiin sinaa gahu bagana gaannuu dhuftan bagana gaannuu edda Shinooyee kameya maskalooyee Shinooyee kameya maskalooyee Mandari bayeta ke ya ayo konadedi agangili ako kope nadedi kope mandari bayeta ke ya ayo konadedi Shinooyee kameya maskalooyee Tole daawwattoota keenya qophiin keenya ayyaana qaammee garee shubbistootaa waliin ta'uudhaan mana nama guddaa tokkotti argamnee isin daawwachiisaa jiru. Ammas kanumatti fufee jiru ta'a. Maarree isinis turtiin keessan nu faana haa ta'u jecha amma immoo haadha mana kanaa kan taate faana turtii gabaabaa wayii taasisna. Ammas turtiin keessan qophii keenya faana ta'u isin jedha. Lubee. Tole walaabarruu maqaan keessan eenyudha? Boontuu Baqqalaan jedhama. Eka Boontuu Baqqalaa baga ayyaana qaammeetiin si ga'eensi jedha. Baga hojjumaanuun ga'e hin jedha. Qaammeen siif maalidha? Qaammeen ana wanna gaariidha. Bara daa'imummaa keetitti taphattee guddattee qaammee daa'imummaa taphannee guddanne qaammee. Mee duubatti deebiitii bara daa'imummaa keetii qaammee ayyaana qaammee yookaan shinooyyee akkamiin akka taphataa turte akkamiin akka haalli guddina keetii maal fakkaata ayyaana qaammeedhaan wal qabate? Yaa gisee daa'imummaa akkanumatti deebi'ee taphanne. Egaa Boontuu akkuma beekamu as magaalaa Finfinnee keessatti yeroo dhiyoodhaa asii ayyaanni qaammee yookaan shinooyyeen uummata Oromoo biratti keessaa magaalaa Finfinnee keessatti baay'ee
guddachaa dhufeera. Mee jalqaba malatti kun siif miira akkamii qaba? Sirriidha baay'ee dasneedha. Zoom interview yaa bakka ariif nan gammadeetteetta miti. Keessummoota yookaan immoo dubara qaammee taphattu waggaa meeqaffaadhaaf simattee keessummeessaa jirta bifa kanaan. Kanaafuu bontuun bunaa nuuf qopheessaadha kan isheen jirtu. Akkasumallee taphattoonni shinoyee buna ishee eeggachaadha jiru. Kanaafidha kan isheen haasa ishee nu harka gaggabaabsaa jirtu. Dubara kana akkatti wal gaanii gaafa argitu uffannaan isaanii miidhagaa, rifeensi isaanii bifa hawwataa ta'eenidha. Maaltu sitti dhaga'ama siinuyyuu gaaffiinsi gaafadha. Egaa yoo gaaffii keessiif deebisu duubatti deebi'ee waggaa 3 yookaan 4 dura anillee akkasuma taphaa shinoyee kana sirbaadha kan taphachaa turte. Bareedina isaanii gaafa argu waggaa 4 kan akka isaanii akkam bareedu. Egaa Finfinneen keessumattuu yeroo waggoota 2-3 asiin shamarran uffata aadaa uffatan bifa addaatiin magaalaa miidhagsaa jiraniin faayamtee kan jirtu Finfinneen biraan ga'uudhaaf gaafa jedhu immoo biraa sana labsuudhaaf shamarran akkasiin bareedanii arguun caalaa wanti si gammachiisu hin jiru. Nutis akkanumaan marfamnee jirra. Amma turtiin keenyas akkuma tufeetti jira. Dhugaadha hedduu namatti tola aadaan ofii faaya aadaan ofii bareedina. Namni kamuu aadaa isaa bareechuu faayachuu qaba hin jedha eegaa. Dirqama hunda keenyatti. Taphachaa guddattee jechuudha. Taphachaan guddatte. Maal fakkaata yoo haalli guddina keetii? Bareedaadha. Kanarraa immoo harmeentii isinitti himta. Nu waami kaarumee kee? Waamu moo? Waami. Osoo waamtee wayyooti. Na yaawuyyee. Harmee intalli keessan isinitti nu ergite. Waa'ee qaamee sirriitti hin beektu isheen hin guddisne qaamni hin taphanne ishee. Lakki manatti dhorkaa turtan fakkaata. Indee mee isinis maqaa keessan irraa jalqabaatii mana keessanitti argamne. Baga nagaan nu eegdan isinis. Kaniu dhufte inni halkan irriiman qabnu bunyaata jechuun qabnu moo dhuftummoo kutaata ishee waa baay'ee fiddee dhufti asheeta fiddee dhufti kana laayingaa hin bareeda namni illee hin bareeda lafti illee hin bareeda dasnu jedha kutaata ishee waa hunda baattee dhufte garuu aadaa kana kan nu deebise rabbi galannaa qabu aadaa dur nu deebistanii aadaan guddadha. Rabbi isina guddisu. Rabbi kan aadaa keenya nu deebisa. Irraaffanne kan irraaffanne nu kaaftanii guddadha. Kanattu kan laallaturree har'a, kan murree har'a, kan waraqaan ergamurree har'a, asheen alaa hingaa dubartiin heerumti dhiirri fuudha. Baay'isee das nama jedhamu. Dubara dhuftee kana keessaa isin ilma keessanii fi namni ilaaltan hin jiru. Hundumaa na fuudhaa. Anaan garuu namni na laallate waan jiru natti hin fakkaatu. Namatti manii nama laallatanii. Haa jira. Namatti manii nama laallatanii. Akkas hin ta'u. Mee daa'imummaa keessanii jalqabaati haalli guddina keessanii fi qaammee maal fakkaatame? Dubattan isin deebisa. Ingidee ganama hin baanaa mana sanis seenaa kanas seenaa sanis waan jechuun nyaannaa dhadhaa hin dibannaa dhadhaan akka dhoqqeetitti asirratti nu tafattafame galgala gallee ofirraa dugugdee lafa goona. Dhadhaa dibatanii bahu. Dhadhaa dibannee baanaa dhiirri immoo kan durba laallatu aduu san laallataa torbanitti abbaanii fi haati waraqata ergan intalli beluu naaf taateedha. Harma laallata bakka har'a dhume hunduu. Kanaafuu aadaan isinii bara keessanii turee fi aadaa nama jiru kun maal fakkaatanii wal bira nu qabaates maal nu aadaan keenya marduufas nutti uwwisan hoyyadees nutti uwwisan waan malutti uwwisan uffannee ba'a. Gini kan hin qabu. Hoodeen immoo madaaduma waliin geenya ganama baane. Galgala hooda qabullee daddabne ganama deemnee waliin geenya malee mana namaa dhaquunni dheedhis nu dheechan bishaaras nu dheechan nyaannee raawwanneetu magaa guyyaa sanii sumtoo hin beenu. Sumtoo hin galu. Kanaafuu baay'ee das nama edaa ani garuu baay'een gammade. Baay'ee maaliif leelloon akkana jette jennaan tun
Wanti sun udah ya Rabbi kan siapa sagalam ba sagalam Rabbi ya das lede Eka daa'imummaa keessanii amma qaameen gaafa taphatamu akkanan naannoo kootitti akkan guddadheetti akkan itti jiraadhee beekutti lolullee danda'a warri maaf deemtaan gaafii maaf deemtaa ka'u malaa yookaan immoo deemtee galgaleessitee dhuftee reebamuu dandeessi. Abbaan ayilanyaa kaanan uumaa isaati arrisoo hin ta'u. Inni nama tarkacha deemtaa jedhaan. Kun immoo asuma jirti kun olaala sii kana goota achiin akkana goota jettee haati dhoksitee duuban bayi deemte. Galgala hoo galtoo? Galgala gisee dhangalte ka. Gisee dhangalte kun immoo cirraashuma lafatti akan deemne kalmattee hundar fiichee. Suruma. Isin dhokamne? Annan badee annan badee cirraashi. Tinkatas ta'e kutaatashis ta'e lafattan karaa itti baduu Abbaan keessan baasii dirreetti akka bakkaana ture. Buna dhiisitii jiraatu tokko ta'e. Annan deema. Hoo jennaani nan deema. Inde. Galgala reebamuun jira jechuudha. Mee haala naannoo keessanitti bakka itti guddattan sanitti qaammeen yookiin ayyaanni shinooyyee kun yoomirraa jalqabee taphatama? Duri aduma zaman mallawacaati. Aduma san jalqabama guddaa duuba keechaa foonee fillee guddaa xixiqqoo fuuldura. Dukkanas ta'e akkuma ollaatiin harka qabanii xixinnoo fuuldura akkanatti wal qabanneeti gashee wal qabannee deemna jidduu keenya namni hin bahu midhaan xaafii ta'e qamadii ta'e yaadumsa namni si gaafatu hin jiru. Keessa ba'u. Maaltu itti dubbatu? Shamarran akkamiitiin mooyyuu qaammee kan taphachuu danda'u? In argina amma bara kana keessa namni hundumtuu taphachaa jira. Keessumattuu Finfinnee keessatti aduma kana deebisuudhaaf jecha namoonni gurguddoon yookiin immoo artiistoonni ta'uu malu shubbistoonni taphachaati kan jiran. Kun immoo jijjiirraa guddaadha. Finfinnee keessatti wanna akkana asirratti argina. Waggaa torba bara ijoollee irreecharra turu gisee sanii jammaree wanna akkanaan argine. Finfinnee keessatti wanna akkanaan jiru yaa'u wajjummaan kan beeknu kan Amaaraati malee kan Oromoo kun gana biqilaa jira bakka an uffatan suuraa arongaadedha. Innis gana biqilaa jira. Fiixamu abaa. Haala dur beekamu isin akkasitiin aarsaa guddaa kan faltaniitudha jechuudha kan isin aadaa keessan dagaagsitanii lafa ga'uu geessanii isin hagam ijoollee keessanitti itti guddistan kan jedhu si gaafate. Ijoollee tiyya tuni kan cinaa tuni baay'ee waca kanan barbaaddu. Kan olii gadi badu kun nu gara jiru sollaatu. In baddishi. Ishee warra sargiitti sodattachi battatti achis bakka ishiin baddeetu namni ishii taphatti karaa sin jaalatti deemsa sin jaalatti tuni gorri baay'ee ol hojjettu. Eka qaammee bara keessanii fi bara ammaatiin yoo wal bira qabdan maal taajjabdan dhaloota ammaatirraa? Wanni taazzabu kan amma bakka fedha keeti akka barbaadetti akka fedhii keetitti waan barbaadde hojjettee waan barbaadde uffatteeti kan gisee keenya gimmaayni luugamaa gimmaayni sirba ofirraa baatee deemuu hin dandeechu. Butiin illee hin jiraaduu sanii kanaafuu keechani. Buttiin dhabameera jetture. Isin abbaa warraa manaa keessan akkamitti walitti dhuftan? Qaammee marratti argattanii? Ani akkamitti dhufan beeku. Wanna qaammee wanna xinqata waan beeku. Qaammee nama shamara akkamitti taphachuu qaammee shamarree akkamitti taphachuu qaba jettanii yaaddusin? Kinoo akkuma amma taphattan kun amma isin kan qabdan kun shakka. Amma qeeqa garaagaraatu ka'aa jira bara kana keessa qaammee namni taphachuu qabu nunillee namni nu qeeqan jiraachuu mala. Saba kanaan jettu. Finfinnee keessa maraatan illee hin deemu. Nama fayyaa qabu, nama taphatu, nama waan bareedu akkanatti miidhagdanii hoggaa deemtanii maraatan illee dhakaa baatee deema wayiin dammoo waan tokko godhaa inni illee mirga qaba amma sa'aatii kana keessatti. Bakka ufaan isin dhiisate. Wanti waan isin ceequ isin jiru
Aadaa badee deebistanii gas nama jedha. Rabbi immoo simbira jira kaa. Waan kufe kaastanii. Waan kufe waan hafe kaaftanii malee rabbi immoo si wajjin jira. Akkuma har'a kun gas nu jedhee kanatti lafti illee waan gas nama jedha. Kanaafuu Mee sagaluma keessanii ijoolleen taphachaa turan kaasirra dhageenya mitiire isinis mee waa dubbatan isin deebisaati sagaluma keessaniin qaammee akka sagalee dhammee sagaleessaa sirba qaammee keechanii fi keenya tokko mee isuma barbaannee miti isin akkamitti taphachaa turtan? Shinoye, shinoye, kamea maskaloye. Umene chakilifi, umene chakilifi, kaloba badera, porine chasifi. Umene chakilifi, umene chakilifi, kaloba badera, porine chasifi. Toyoba laltila, isa fittee qullaa odeente malee sitti miidha. Guddinni keechanii keenya tokko muti. Haa ta'u immoo keechanis immoo itti miidhagaa deema. Haala tokko tokkos yaa'u anuma nama akka kiyyaa kanarraa qalamii tokko fufadhaa wal qabsiisa. Aadaa duree wal qabsiisa. Kan waanis wal qabsiiseeti sirbi qaamni gaafa sirbamu gaafa seenamu wanti weellifamu jira. Seenaniillee mijuun amma qophaa'utti wanti weellifamu jira. Achi boodallee egaa kennameefi eebbi jira. Sirboonni garaagarummaa qabu. Yommuu isinii kennuu didanii bara keessan yookaan immoo mijuun isinii dhiyaate yoo tuffattan maal jettanii sirbitu? Yookaan immoo ina baarufaa jedhama bakka tokko tokkotti. Wanna ta'u hundi tokko kan mana kee jiru mana kee jiru. Waan manni sun nu dhiyeechee hin qammas. Garuu mana waxin mi'ooftu Bilemati kullum. Kalau ada ini dia mau kemas bulan ini. Waktu toko mau, ini kama, kalama, ini kama. Warna tehnya yang nusin kamna, warna kamna bagus, kamna bagus kamna. Karena rati mau duguma jette, warna ini udah dah situ dah kani kenani. Sanura kanna. Warra sirriitti xiqqimii hin qabne isaanii isaanirraa kan namni mana xiqqimii qabu isaan taphan. Ilmi fuudhee yoo mana keessa jiraatte intalli yoo mana keessa jiraatte baay'ee tura.
shittoon kennama dhadhaan kennama kafuudhe sun faarfama ani amtuu si barbaadte kanaafu qixaafati እና እንቁጣጣሽን ገሩ ከመጀመ ጉዳይ አያነ ከቻ ማልቱ ጃለተማ ኦሮሞ ሁለት እንቁጣጣሽ ñam እንቁጣጣሽ ረድ ስርት ነው ደግማ ካፉዱሲ ካኔሩሙሲ ከወላለቱሲ ቃሜው ደፍቴ ካኔ ወላ ይቤ namatti tola. Dhaloonni ammaa dhaloonni jaarraa kanaa jechuudha. Isin aadaa keessan asiin gahuuf aarsaa kanfalamuu qabu kanfaltan jechuudha. Dhaloonni ammaa immoo aadaa isaa kana dhaloota itti aanutti akka dabarsuuf gahee isaa akkamiin baachuu qabaa jettanii yaaddu isin? Ammoo akkuma amma jammartan kanatti itti fuftan. Kan asiin galanillee achiin galanillee wayii hojiin qabanii olii gaddeemanillee wayii hin kadhatullee wayii of agarsiisanillee ganya farda gaarii argite askarana karaa fuuldura malee karaa kanaan ilaalu akkasitti ati kan jammarte kan itti bu'u qabdu. Wanni dhufu hin jiru ka. Hinanne wanjala sin kasasan. Immaraan tabala sin geejjan. Kanumaan itti fuftan. Ittuma guddachaa deemtan malee itti xinnachaa deemtan. Ingidiyaa akkasan jedha. Galatuma. Wanni jammaran itti fufuun ibsu. Kan dhiiratillee kan dubartiitillee ma akkasan isin jedha. Tokko ta'a akkananis jedhesan wali namatina wali jeeqina tokko ta'ate wanna jammartan kan itti fufa. Rabbi sitti sin yaa guutu. Waan kufee kaaftanii waan dhokate mul'istanii Rabbi sin haa mul'isu. Ani kanan isinii dhaaba. Rabbi sin haa mul'isu. Rabbi keessa sin haa oolani bakka teechanittillee bakka dhaabbattanillee bakka teechanillee afaan namaatillee sin irraa qabu ija namaatillee sin irraa qabu. Waan hin assaabina Rabbi sin haa kennu. Waggaa waggaadhaan sin haa qabu. Kan haadha teechan haadha qabdan haadha teechaniin kan abbaa qabdan abbaa teechan wajjin sin haa baasu. Bara kana jala sin haa dabarsu. Annoo deechan jalaa sin haa baasu. Kan argitan isin hin agarsiise. Ani kana kanaan isin eebbisu. Isinis kan ulfaadhaa mana keessanitti akka dhangaa kana fakkaatu qopheessitanii aadaa badde deebisaa jirtu. Duudhaa keenyatti nu deebistan jettanii mana keessanitti keessummaa kabajaa taasistanii garii shubbistootaa kanas waan affeertaniif nunillee karuma isaaniitiin mana keessanitti akka argamnuuf waan carraa nu laattaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin galatoomaa isin ulfaadhaa. Waggaa waggaan nu agaa'u. Galatoomaa. Abdii guddaadha kan nuti sinirraa qabnu guyyaadha. Egaa mana obbo Kamil Faarisitti kan nuti argamne jiru. Egaa akkuma beekamu obbo Kamil Faaris abbaa qabeenyaa Oromoon qabu ta'ee magaalaa Jimmaatti hoteela abbaa kokabii sadiidha kan isaan qabanii asitti immoo ijoollee Oromoo jajjabeessuudhaan aadaa isaaniitti guddisuu irratti jechuudha kan isaan argamanii isinillee sittiin keessanii ni waliin haa ta'u ni waliin bohaara.
Eekaluu waa'ee obbo Faaris waa'ee obbo Kaamil Faaris sirriitti ibsiteeti jirta. Namni guddaan kun aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo kana tikfachuu jecha mana isaatti koottaa jedhanii waamanii dhangaa kana fakkaatu hojii kana fakkaatu qopheessuudhaan maatii bareedaa kana keessatti nu simataniiti kan jiranii. Nutis bakka kanatti kan argamne garee shubbistootaa waliin jechuudha. Mee isaaniin tokko tokko wal barree waa'ee garee isaanii waan muraasa daawwattootaan kan daawwachiisu ta'a. Waliin turti gaarii qabaanne jennee yaannaa isinis turti gaarii qabaata. Tolee walaa barru maqaan kee eenyu jedhama? Maqaan kee Sisaayee Gazaany jedhama. Sisaayee Gazaany. Tolee Biraanee garee shubbistootaa magaalaa Finfinneeti isinii gareen keessan kun yoom hundaa'ee yoomirraa jalqabdanii bifa bareedaa kanaan isin hojii taphachuu jalqabdan magaalaa Finfinnee keessatti? Egaa erga Finfinnee keessatti sirbamuu jalqabe inuma deemna. Kin waggaadhaan addaan kunne amma deematuma jirra. Ati yoo eebbishoo sirbuu jalqabdee amantuu keessaa waggaadhaan Eekaa fakkeenyummaa gaariidha. Namni shubbisaan yookiin immoo beekamtii qabdu taateetoo aadaa ofii si dursee kan beeksisu tokko illee jiru jedhetiin amanaa. Gareen kunis akkanuma taasisaa jiru hunda dursuudhaan adda dura bu'ummaadhaan waa'ee aadaa isaanii, waa'ee safuu fi seera isaanii uummata biraan ga'aatii jiru. Hojii bareedaa hojjechaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti. Mee magaalaa Finfinnee keessatti isin akka gareetti gurmooftanii eega shinooyyee taphachuu jalqabdanii waggaa meeqa jalqabdanii waggaa meeqa lakkoofsanii jirtu? Akka garee kanaatti? Akka garee kanaatti taanani jalqaba keenya. Isa dura immoo gareen biraa wajjin makamnee sirbaa turre. Akkasumas gareenis adda bibittinnaa. Nuti garuu innis nu jenneetuma ijoollee jiran wajjiniin itti fufsiisuu jalqabne jechuudha. Malee garee biraa wajjin taphachaa ture duraan. Hedduu namatti tola. Aadaan eenyummaa sababuudha. Ati as magaalaa Finfinnee keessatti aadaa fi duudhaa fi eenyummaa kee saba biraatti saba aadaa kan hin beeknetti mul'isuudhaaf hagam ga'ee maal jedhama? Guyyaa jalqabarraa kaasee akka dhumaatti gara fuulduraatti haala dandeessu ijoollee biraatii dabalatee bakka deemuu qabu aadaa keenya agarsiisuu dandeenyu hundattuu deemnee aadaa sirriitti agarsiisaa irraa kana caaluu itti fufnee akka hojjennu saaxiluudha. Eekaa magaalaa Finfinnee keessatti keessumaa waa'een Oromoo kun fudhataman qabu. Iddoo baay'ee keessatti Oromoon abbaa biyyaa abbaa lafaa ta'ee otoo jiru aadaa isaa qe'ee isaa irratti tikfachaa hin turre yeroo dheeraadhaaf. Isin immoo kana hunda rakkoo kana hunda keessa darbitanii yeroo ammaa kana aadaa keessan calaqqisiisuudhaaf magaalaa Finfinnee keessa naanna'aati kan isin jirtanii. Waqtii kanatti wanti isin mudatu wanti isin akka rakkootti kaastan maalidha? Ulfaataadha hin beekna garuu wanti mudannoon addaa isin mudachaa jiru. Mudannoo addaa odoo hin taane jechuun hin dhabamu. Nama jeequu barbaadu hin dhabamu. Garuu nuti immoo waan baaneef hin beekna, kaayyoo keenya hin beekna. Siruma nu cimsuu qaba malee wanti namni nuun jedhu san nu cimsuu qaba malee nu kuffisuu hin qabu. Waan baay'ee siin jedhu amma kan barame Finfinnee keessatti ashandaadha. Ashandaa nuun jedhu. Ashandaa akkam yoo nuun jedhani lakki nuti ashandaa miti shinooyyeedha jennaan. Maaliif asumaanuu aadaa keenya akka baran akka nama keessatti baramuuf jechuudha. Malee wanti nama jeequun dhabamu namni garaagaraa dubbachuu danda'a rifeensa keenya argee maayinni maara sargii jira maayinni eessa dhaqxu gaafa jedha lakki shinooyyeedha akkasi jennee hubachiisne bira dabarra jechuudha nama san malee hin dhabamu wanta akkasi. Akka isin akka garee keessanitti eegaa shinooyyiin gaafa taphatamu haga ejaa jalqabee aseesaan taphatamu fakkaata.
qunni buqqifannaa jira. Sirna qunni buqqifannaa sanarratti argamtaniirtu isin immoo waggaa waggaadhaan hin argamtu sanarratti. Qunni buqqifannaan hin jira akkuma aadaa Oromootitti qunniin buqqifame jalqabuma qophiin godhama uffanni bitama waan garagaraa hin godhama. Qunni buqqifanneet qophoofne waan barbaachisu qaammiidhaaf wanta barbaachisu godhannee dhufna jechuudha. Eka gareen kun garee miidhagaadha. Garee shubbistoota qaqqaaliidhaan walitti gurmooftanii uumtanidha. Shamarran akkasiin gaafa walitti baay'atan yeroo baay'ee wal lolufaa jedhamu. Garee kana keessa waan akkasii jira. Lakki hin jiru wal loluun irra hin jiru yaadaan walitti bu'uun hin dhabamu. Walii galteedhumaan addaan baana malee walitti bu'uun waliin dubbattanii walumaan dubbannee addaanii. Gama keessaniin inni gahee akkamii ba'aa jirtu shoora akkamii taphataa jirtu sin akka garee shubbistootaatti. Nuti ka aadaan keenya amma kuni jalqabaadha. Reefu jalqaba malee baay'ee itti fufne kana booda garuu dhaloonni nu booda dhufan aadaa kana qabatanii akka deemaniif nutarra hojjechuu qabna. Warri haadholiin gurguddaan kan nuti isaanirraa agarree nuti agarsiisuu qabna. Nurraa immoo dhaloonni ittaanu qabachuu qaba jechuudha. Qeeqa garaagaraa akka namni kamiyyuu namni kaayyoodhaaf manaa ba'ee qeeqa kamiyyuu dhaga'uun qabu akkuma isin harmeen kaasaa turanii farda luugamamtee kallattii fuuldura qofa ilaalaa deemtu jedhan sanii wanta baay'een isinii jedhamuu danda'a. Fakkeenyaaf qaammee kan taphatu dubara hin heerumne isinillee hin heerumne miti isin keessa namni heerumne jira? Jira. Gaafa taphattan maaltu jira? Isin fakkeenyummaa ta'uudhaaf. Aadaan kun Finfinnee keessatti taphatamaa hin turre. Yoommoo taphatamiyyuu eenyuun taphatamuu qabaa namoota akka sooshaal miidiyaa irratti aktiivii ta'anii namoota akka keessanii dhiibbaa uumuu danda'aniin fuuldura deemanii agarsiistuu ta'uu danda'aniin kan taphatamu. Kana keessatti immoo isin aadaa kana dhaloota xixiqqootti agarsiisuu qabna jettanii gaafa jalqabdan namoonni isin qeequu danda'u beektaa? Dhagaas jirra waan ta'eef dubaran heerumnetu tapha kana maal jechuu hin danda'amu. Waan akkasii sana akkamiin dandamattan isin? Nuti kaayyoo baaniif qabna. Kaayyoo baaniif qabna ammoo baadiyyaa keessatti duraanii nama gurguddoodha kan hin heerumne dubartiin hin heerumne durba kan jedhamtu hunduu hin sirbiti. Akka umurii isaaniitiin ol qoodanii xixiqqaanis garuma xixiqqaatiin jajjabaanis amma garuu badee jira baadiyyaa keessattuu jechuudha. Ijoollee xixiqqoo deema malee amma ijoollee waggaa 12 ol hin agartu qaammeerratti jechuudha. Maaliif guddadheen jira hin deemu akka safuutti ilaalaa deemu jechuudha. Wanni kun akka hin uumamneef hojjechaa jira nuti. Hin jiru waan heerumnes hin jirra hundi keenya. Kanaafuu aadaan kun akka hin banne fakkeenyummaadhaaf hojjechaa jirra jechuudha. Eekaa waggoota 5 dura wanta ture hin beekna amma immoo wanta ta'aa jiru birraan barii dhagaa jiru magaalaa Finfinnee kana maaliin akka bareechaa jirtan arginee jira nuti kanumaaf fuulduruma dhaabbachuudhaaf deemaa jirra kaayyoodhaaf baanee jechuudha. Mee isin garee shubbistootaati shubbisni isin dhiibu miti sagaleessuudhaan eenyu isin gidduu jira yeroo baay'ee akka garee kanaatti nam eenyudha kan shubbisa? Iyyaalu hunduu. Iyyaalu. Tokko hunduu iyyaalu. Siya kenu ayo to mutama